Hordoftoota TV Nuura Ludaa sagantaa dabre keessatti akkaataa mamluukonni gara aangoo ittiin dhufan isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Obboleessi Salaaddiin Alayyuubii kan Alkaamil jedhamu magaalaa Alquds tolaan mootii Roomaatiif erga kanneen booda obboleewwan isaa kuuwwan ammoo loltoota biroo naannoo biraatirraa fiduun dirqama itti ta'e. Loltoota isaan fidan irraa inni dura waraana Khawaarizmaa yoo ta'u, waraanni kunis waraana Fireedik kan magaalaa Alquds tolaan argate mo'atuudhaan dachii san bilisoomsee jira. Inni lammataa immoo loltoota Mamluuk kan dachii Turkiyaa irraa dhufan hoggaa ta'an, isaanilleen waraana masqalaa dachii Misraa qabachuuf dhufe mo'achuudhaan injifannoo guddaa argatan. Injifannoo argatan kana hordofee mootummaa Ayyuubii kuffisuudhaan mootummaa Mamluuk ijaaran. Kana booda waraana badii guddaan gama bahaarraa ka'e waraana Mongool mo'achuudhaan ummata muslimaa biratti fudhatama guddaa argatanii dachii muslimaatis badii jalaa tiksuu danda'anii jiran. Dabalataanis waraana masqalaa kan dachii muslimaa irratti daheeffatee badiif of qopheessaa jiru irratti waraana bananii magaalaa Anxaakiyaa to'annaa ofii jala oolfatanii jiran. Itti aansuunis gara magaalaa Akrii imaluu isaanii isiniif dhiyeessinee qophii dabre goolabne. Inshaallah qophii har'aa qabxii kanarraa kaanee duratti deemnaa nu faana bu'aa. Bara 1268tti magaalaan Anxaakiyaa harka muslimootaa seenuunis kiristaanoota hedduu rifachiise. Waraanni masqalaa waggaa 200 oliif gara dachii muslimaa dhufee waraanni godhaa tures laafee jira. Mootonni Awurooppaa keessa jiran humna jabaan qaban. Kanaafuu waraana masqalaa dachii muslimootaa irra jiru gargaaruu hin danda'an jechuudha. Sababa kanaaf bulchitoonni kiristaanaa kan dachii Shaam irra jiran sodaa guddaa keessa seenan. Mootiin waraana masqalaa kan magaalaa Akr keessa jiru hedduu waan sodaateef musliimoota walii galtee godhuu barbaade. Waraanni muslimaa kan Beebersiin hoogganamu waraana masqalaa irratti tarkaanfii xumuraa fudhachuuf qophaa'ee waan jiruuf harka kennachuu fi nagaya buusuun mootii kanaaf filmaata tokkicha qofa ture. Haala kanaan dhaamsa gara Beebersi erguun mari'annee nagaya haa buusnu jedhee kadhate. Beebersis xalayaa isatti ergame agarraan gammachuudhaan fudhate. Waraana masqalaa kan walii galtee akka godhuufis nama Ibn Abduzahir jedhamu erge. Yoo namtichi waraana barbaade waraana jabaa akka itti erginus itti himijee itti dhaame. Mariin eega jalqabameen booda mootiin waraana masqalaa bakka bu'aa warra muslimaa sodaachisuu jalqabe. Humna jabaan qaba jedhaa dhaadachuu jalqabe. Bakka bu'aa muslimaa Ibn Abduzahiris useetuma dhageeffate. Eega namtichi haasoo isaa fixateen booda innis dhaadachuu jalqabe. Waraana ati qabdu argee jira. Waraanni amma jiru kun lakkoofsaan akkaan xiqqaadha. Waraana nuti Masritti isin jalaa hiine wajjin yoo wal bira qabamu inni hidhaa jiru dachaa 10 isa amma jiru kana caala. Nutiin waraana sammuu waanne kana akkamitti dadhabna jedhee itti dubbate. Mootichi dubbii tana dhageenyaan ni tasgabbaa'e. Waraanni muslimaa waraana guddaa fi humna jabaa qabu akka ta'e hubatee jira. Kanaafuu waraana dhaabuu murteeffate. Haala kanaan isaan lamaan jidduutti araarri bu'e. Waraanni masqalaatis achuma magaalaa Akri keessa nagayaan akka turu isaaf hayyamame. Garuu magaalaa kana keessaa bahee tarkaanfii biraa yoo fudhachuuf yaale waraanni muslimaa dhabama akka isaan godhu itti himame. Beebersi yeroo aangoo irra ture waggaa 17 keessatti lafa waraanni masqalaa qabate hedduu to'annaa ofii jala oolfatu danda'ee jira. Jabinni Beebersis jabina Salaaddiin Alayyuubiin wal bira qabamaa haasawamuu jalqabe. Lameen isaaniitu Arabaa miti. Salaaddiin Alayyuubii sanyii Kurdii yoo ta'u, Beebersi immoo Mamluukiidha. Salaaddiin magaalaa Alquds harka waraana masqalaatii baasee Beebersi immoo bulchiinsa Anxaakiyaa barbadeesse. Beebersi waggaa dheeraaf turuu hin dandeenye. Guyyaan isaa ga'ee gara fuula Rabbii deebi'e. Itti aansuudhaan namni Almansuur Qalaa'uun jedhamu aangoo qabate. Almansuuris akkuma Beebers jihaada irratti jabaatee itti fufe. Galmi isaatis magaalaa Xaraambulus harka waraana masqalaatii baasuudha. Waraana muslimaa gurmeessuudhaan magaalaa Xaraambulus bulchiinsa isaa jalatti galfate. Waraana masqalaa achi tures ni barbadeesse. Mootiin isa dura ture Beebers waraana masqalaa 50 barbadeesse. Qalaa'uun ammoo 40 barbadeesse jechuudhaan uummanni muslimaa isa faarsuu jalqabe. Amma magaalaa takka qofaatu hafe. Yeroo waraanni masqalaa akkanatti laafaa jiru kanatti Awurooppaa keessatti immoo biyyoonni tokko bilisa tahaa ijaaramuu jalqaban. Hunduu walirraa fottoqaa akka biyya walabaatti ijaaraman. Biyyoonni ijaaramaa dhufan kunniinis dhiibbaa bataskaanaa jalaa of baasan.
amma dura bataskaanaatu loltoota dirqisiisuudhaan gara dachii muslimaa ergaa ture. amma garuu bataskaanonni humna akkasii ni dhaban. kun ammoo muslimootaaf injifannoo guddaadha. kanaafuu waraana dachii muslimaa irratti hafe hunda qulqulleessuun barbaachisaa ta'e. magaalaan harka waraana masqalaa jiru Akr qofa yoo taatu isii qabachuudhaafis Almansuur Qalaawun waraana isaa qabatee Misrarraa ka'uudhaan gara dachii Shaam imale. haa ta'u malee yeroo naannoo magaalaa Akr gahu ni dhukkubsate. akka hin fayyine ofirratti beeknaan aangaa'ota mamlukuu waamuudhaan qur'aana qabatanii akka kakatan godhe. aangoo ilma isaa Al-Ashraf Khaliiliif dabarse. hundi isaanii isa jalatti hiriirree falmanna ja'anii akka kakatan godhe. akkasuma ilma isaatiinis waraana masqalaa hunda dachii muslimaa keessaaniin baasajjee akka kakatu taasise. kana booda Almansuur Qalaawun ni du'e. ilmi isaa dhibbantaaf ta'e kurnan guutuudhaaf gara magaalaa Akr imale. loltoota Misraa fi Shaam irraa walitti qabatee bara 1291tti magaalaa Akr gahee magaalattii marse. akkasumas karaa dooniiwwan deeman to'annaa isaa jala oolchuudhaan soorataa fi gargaarsi garaagaraa gara magaalattii akka hin seenne taasise. dhufiinsa waraana muslimaa agarraan warri masqalaa karra isaanii cufatuu jalqaban. garuu muslimoonni banuuf hedduus hin rakkanne. waraanni muslimaa waraana masqalaa dachii muslimaa irratti fasaada babal'ise haxaawee baasuudhaaf muratee ka'ee jira. waraanni masqalaa garuu waan qabatu dhabee magaalattii keessa olii gad fiffiiga. carraan qabu ofirraa ittisu waan ta'eef akka gootaatti cichanii loluuf yaalanii jiran. gootummaan tun gootummaa dhugaa osoo hin taane gootummaa filmaata dhabuuti. garuu waan faayidaa guddaa isaaniif fidees hin turre. waraanni muslimaa balbala cabsee seenees waraana masqalaa faana bu'aa ajjeesuu jalqabe. warra harka kennatees bakka takkatti walitti qaban. kana booda doonii irratti fe'anii gara biyya isaanii akka deebi'an godhan. haala kanaan gaafa magaalaan Akr harka muslimootaa seentetti bulchiinsi waraana masqalaa dachii muslimootaa irra ture hundi isaa dhabama ta'e. fasaadni jaarraa lamaa oliif dachii muslimootaa keessa deemaa tures bara 1291tti goolabame. seenaan magaalaa Alqudsii fi waraana masqalaa kana fakkaata. garuu mee mudannoowwan tokko tokko isiniif haa himnu. jechi waraana masqalaa jedhu yookaan ammoo Crusaders afaan arabaatiin ammoo As-Saalibiyyiin jedhu kun eega waraanni kun goolabamee booda dalagaarra ooluu jalqabe. achi dura loltoota rabbii milishaa rabbii je'aa of waamaa turan. musliimoonni immoo faranjoota yookaan ammoo farankoota je'aa waamaa turan. sababni isaa immoo farankoota yookaan warra faransaatu dubbii kana hunda jalqabe je'anii amanan. musliimoonni gaafa san seenaa barreessanis waraana masqalaa je'anii hin barreessine. waraanni awurooppaa irraa ka'ee dhufe kun masqala qabatee dhufuus kaayyoon isaa garuu kiristaanummaa babal'isuu qofan turre. inumaa kiristaanonni arabaatiis qixuma warra muslimaa dararamaa turan. waraanni masqalaa dachii muslimootaa irratti fasaada babal'isaa ture tarii gama waraanaatiin mo'atamee deebi'ee jira ta'a. garuu injifannoo guddaa kan biraa argatee gara awurooppaa deebi'e. faranjoonni dachii muslimaa keessa turan barumsa hedduu uummata muslimaa irraa baratanii gara biyya isaanii deebi'an. kitaabota garaagaraa kan afaan arabaatiin barreeffaman gara afaan laatinii hiikuudhaan itti fayyadamuu jalqaban. sirna waraana uummata muslimaa irraa baran akkaataa qonna jallisiitis musliimoota irraa baran. sanyiiwwan midhaanii hedduu kan biyya isaaniitti hin beekamne dachii muslimaa keessaa fuudhanii gara biyya isaanii geeffatan. fakkeenyaaf uummanni awurooppaa waan shukkara jaamu hin beekan deemaan waa mi'eeffataa turan. garuu gaafa dachii muslimaa irra qubatan irraa kaasee shankoora argan. kanas fudhatanii biyya isaaniitti galfatan jechuudha. waan hunda caalaa gama fayyaatiin nama akka Ibnu Siinaa, Al-Faraabii, Al-Khawaarizmii fi Ibnu Al-Haysam arguu danda'aniiru. kitaabbanii fi dalagaa namoota kanneenii haalaan baratanii fudhatanii gara biyya isaanii deebi'an. achittis dhukkubsattoota isaanii wal'aanuu jalqaban. gama saayinsii fi ji'oogiraafiinis akkasumas waan hedduu fayyadaman. namoota faaya garaagaraa tolchuu danda'anis gara biyya isaanii geessuudhaan warshaan daawwitii oomishuu fi meeshaalee faaya garaagaraa tolchuu akka ijaaramu taasisan. waraanni masqalaa yaadni isaan waa'ee islaamummaa irratti qaban dogongora akka ta'es gaafa dachii muslimaa irra qubatan beekan. yeroo biyya jiran ummata boodatti hafaa ja'anii itti himaa turan. garuu yeroo dhufanii ilaalan
ummata dachaa hedduun isaan dura qaroome akka ta'e hubatan. Kana booda ummata muslimaa dhaqqabna jaanii qur'aanaa fi kitaabbilee islaamaa hunda gara afaan isaaniitti hiikuu jalqaban. bara 1291tti waraanni masqalaa yeroo moohamu dachii muslimootaa keessaa salphatee bahe. Garuu adeemsa gara industirii godhu tokko je'ee jalqabe. Ummanni muslimaa immoo gaafa waraanni masqalaa dhufee dachii muslimaa keessa fasaada faffacaasee deemerraa kaasee qaroominni isaa kufaa booddetti hafaa tahaa dhufe. Addunyaan har'aan tana qaroominaan sadarkaa guddaa irra jirtu tun beekumsa bu'uuraa musliimoota irraa baran. Nutis fasaadaa fi hammeenya isaan irraa barre. Isaan beekumsa nurraa baran gabbifachuutti jiru. Nuti musliimoonnis fasaada isaan irraa dhaallee gabbifachuutti jirra. Seenaan masjiida Al-Aqsaa waggaa 200 oliif waraana keessa ture kana fakkaata. Gaafa al-Ashraf waraana masqalaa isa xumuraa dachii muslimootaa keessa ari'ee baaserraa kaasee dachii muslimaa waggoota 500 oliif nagayate. Waggaa 500 saniin booda garuu rakkoo birootu argame. Gama rakkina argame osoo hin ce'in dura inshaallah waggoonni 500 sun akkamitti akka dabre akkasumas mudannoowwan dachii muslimootaa fi masjiida Al-Aqsaa san booda maal akka fakkaatu qophii itti aanu keessatti itti deebina. Wassalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته.